Abujaatam haala yeroo biyyaa ilaalchuun OBN faana turtii taasisaniiru. Gareen shoror keessaa TPLF waggoota 27 darban carraa biyya bulchuu argate aangorra ture keessatti jallina inni raawwanne hin jiru jedhan. TPLF hanga biyya alaatti lammiilee adamsuun suukanneessaa akka tures dubbatan. Diina uummata Oromooti. Warra miidhaa hamtuu nurraan gahee kaan sakaalee kaan ajjeesuudhaan kaan reebuun kaan mana irra gubuudhaan biyyaa nu baase. Hiriiroo hin qabnu isaanii wajjin. Oromoo kan dhugaa kan biyya tanatti abbummaa aantummaa qabu wajjin hiriiroo hin qabu warri TPLF. Diina keenya diina biyya Itoophiyaati. Murtuu biyya tanaati akkasi amannamti. Erga Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii hariiroon diiyaasporaan biyya isaa faana qabu akka cime simaniiru. Dr. Abiy hariiroo kana cimsuuf biyyoota alaatti maluun diiyaasporaa waliin mari'achaa akka turan yaadachiisan. Dura warra kamalee miidhamee biyya tanarraa bahe hoottaa biitti teessanii jechuun afeeruudhaan dura ollaa hulaa dhadhahee ollaa gartee diinni hammeenya Oromoo itti himesan hunda hulaatti dhadhee firoomsee namni gartee biyya tanarraa abdii mure hundi akka abdii arkatee gara biyya tanaa deebi'u irratti hedduu tattaaffii guddaa godhe. Jijjiiramaan booda diiyaasporaanis dammaqinaan biyya isaa cinaa akka dhaabbate dubbataniiru. Akka ifi Oromoo wal keessummeessitu wal tajaajiltu irratti muummichi gartee yaamicha godhe san irratti hundoonee namni ala jiru haga danda'utti dirmachuudhaan dur hulaan nu cufaa turte. Nuti warra gartee mootummaatti TPLF dur dhaabbatee hiriira bahee dur dhaabbachaa ture. Hulaa san nuu banee tasgabbiidhaan biyyoota naa teen jenne keessatti arguun keenya bilisummaan san nuu caaltu hin jirtu. Ammallee achirratti hin dhaabbanne if kanneen osoo duulli garagaraa loobiin garagaraa biyya tanarrattis godhamtu nu warra mootummaa kana cinaa dhaabbatu irratti duulli adda addaa deemu ija guduunfannee hiree nu harka geessa kana cimsachuu qabna jennee haga dandeenyutti mariidhaan gamtaadhaan ilmi namaa beektaa maraatee biyya jaaru mari'atee biyya jaara waan jedhanii jecha waan dandeenyu mariidhaan goonee arra itti baha gaarii kana keessatti argamnee jira. Gareen shoror keessaa TPLF biyya diiguuf shira isaa itti fufee jira jedhanii uummanni keenya biyya baraaruuf tokkummaan dhaabbachuu qabaa dhaamaniiru. Uummanni keenya kan alaa fi keessaa tasgabbiidhaan wal dhaga'uudhaan hoggana fi jala deemnaan ifiif addunyaan hulaatti dhodhooyitee maal isin gargaarreettee itti dhufti. Ammoo warra gartee garee diinaa jala deemu garee TPLF jala deemu kana tasgabbiin uummanni ija takkaan laalee firraa dhoorkuu akka danda'u nuti dur caalaa biitituun biyya teenya kan biyya tanarraa nu baases diina keenya amma lammata akka diinni biyya tanatti hin deebine marxifannee addunyuma gartee dhiibbaa biyya tanarra gootullee dura dhaabbachuuf qophiidha.